Jaartiin waggaa 80 qoricha ulfa dhorku utuu bitatanii argamanii. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa odeeffannoowwan nama barsiisan sadii isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Dabalataan biyya keessa teessanii gara biyya ambaatti biyya ambaa teessanii immoo gara biyyaatti kaffaltii tokko malee bilisaan bilbilachuu feetan appilikeeshinii moobaayilii gara biyya barbaaddanitti isiniif bilbiluu danda'u linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechaa gara odeeffannoo guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Egaan jaalatamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 akka sa'aatii biyya keenyaatti guyyaa kaleessaa galgala naannoo toora sa'a tokkoo kaasee viidiyoon ijaan ilaaluudhaaf baay'ee namatti ulfaatu dhalli namaa akka horii hoolaa yookiin immoo sa'aatti morma otoo kutuu argisiisu toora sooshaal miidiyaarra naanna'aa ture. Yoo haga ammaatiin argine ta'e otoo arguu baattanii viidiyoowwan akkanaa lammataa otoo ilaaluu feetanii baay'ee natti tola. Kana duratti dhalli namaa gubate fuuldura isaa dhaabbatanii suuraa otoo ka'anii argine. Lammata irratti immoo morma kutanii harkatti otoo baatu argine. Si'a sadaffaa kanaan immoo akkaataa ittiin dhala namaa mormarraa kutan ajjeesan viidiyoo waraabanii argine. Gochaawwan akkasii dalagamanii toora sooshaal miidiyaa irratti yeroo maxxanfaman jalqaba irratti kan miidhan nuyi warra ilaale warra ijaan arge. Ilaalchi miirri keenyi miira dhala namaa faana qixxee akka hin taane akka namaatti otoo hin taane akka horiitti akka yaannuuf eenyummaa namummaa keessa keenya keessaa kan balleessan fuula rabbii fuula dhala namaa birattillee haraama kan ta'e ajjeechaa gara jabummaa akka shaakalluuf ija keenyaan nu barsiisaa jiru. Orma mitii kanaan boodee obboleettiin obboleessaaf obboleessi obboleettii mataasaaf garaa akka walitti jabaatu wal ajjeesuun wal qaluun salphaa godhee yaadee tarkaanfii hamaa akka walirra fudhatuuf ta'e jedhee kan nurratti raawwatamedha. Gochaan kun akka tasaatti suuraa kan kaafame yookiin immoo viidiyoodhaan kan waraabame otoo hin taane ta'e jedhamee gatiin itti kanfalamee har'a kana goona jedhamee mari'atamee ta'aa kan jiru waan ta'eef suuraawwanii fi viidiyoowwan guyyaa guyyaatiin toora sooshaal miidiyaa irratti bifa kanaan ilaalaa jirru namuma fayyaa jiraatullee waan hamaa akka yaadu obboleessa isaa maddee jiraatu irratti harka isaa akka kaasu waan dadammaqsaniif maaloo haga dandeessan koominiitii gaayidlaayinii sooshaal miidiyaa waan jeequuf riippoortii akka gootan kabajaan isiniin gaafadha. Kana ta'uu baannaan nutis ta'e dhaloonni bor argannu hammeenya kanaan kan guutamne taanee ni argamna. Akka sabaatti kallattii hundaanuu tokko taanee waan raawwannu waliin raawwachuu wal dhagahuu wal gorsuu wal jajjabeessuu qe'ee ofii eeggachuun yeroo kamuu caalaa kan nurraa barbaachisudha. Qaamonni dhimmi kun isin ilaallatu gochaa biyya kana keessatti ta'aa jiru kaampeenii tiwiitarii banaatii irratti nu hirmaachisaa dhaamsa jedhus isiniif hin qabaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoon guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadde keessaa inni jalqabaa manguddoon umriin isaanii waggaa 80 ta'an baatii baatiidhaan gara faarmaasiitti imaluun qoricha ulfa dhorku bitatu. Maarree faarmaasii tokkootii irra deddeebisanii bitachaa waan turaniitiif faarmaasii sana keessatti dubartiin gurgurtu akkoo isinoo umriin keessan waggaa 80 baatii baatiidhaan dhuftan immoo qoricha kana ni bitu maal isiniif godhaa dahuurroo erga dabartanii waggaa 40 yookiin immoo 35 darbitaniitu jettee yeroo gaafatuuni manguddoon kuni lakkiyaa mucaakoo ofii kiyyaaf miti intala mucaa kiyyaa umriin ishee waggaa 18tu na waliin jiraataa daakeen shayiitti dabaleen ganama obaasaanii amalaa fi gochaa ishee waan hin beekuuf dhiphinarraa bilisa ta'ee jiraachuuf jecha kana raawwadhaa jettee gurgurtuu faarmaasii kanaatiif manguddoon kun beeksifti. Ijoolleen mataa ofiif yaaduu dadhabnaan haati akkoon bifa kanaan yaaduu fi jalqabde. Gara odeeffannoo gara biraatti isin dabarsaa. Ayyaanni killee yookiin immoo gannaan guyyaa 21 yookiin immoo torbee 3 booddee akka biyya keenyaatti kabajama. Maarree guyyaa kaleessaa dargaggoon umrii ganna 25 maatiin isaa uffata siif hin binnu
jennaan shugguxiidhaan of ajjeese. Sanuu dargaggoo umrii waggaa 25 of danda'ee maatii isaarraa qofaatti jiraachuu danda'u maatiin uffata naaf bittani malee jedhee maatiin humna hin qabnu yookiin immoo dabareen kan kee miti jedhanii yeroo deebisanii fi lubbuu isaarratti tarkaanfii fudhachuuf murteesse. Sammuun dhaloota si'a kanaa tiiktookii, waatsaappii, feesbuukii fi viidiyoowwan wanta gaarii namatti hin dubbanne toora sooshaal miidiyaa irratti naanna'aniin guutamee waan jiruuf waa'ee namummaa yookiin immoo eenyummaa isaa hagam dachee kanaaf akka inni barbaachisu gadi fageessee illee yaaduu akka hin dandeenye waan godheeruuf of ajjeesuu yookiin immoo shugguxii ofitti kaa'uu jechuun dhaloota si'a kanaatiif dheebotanii bishaan dhuganii akkuma dheebuu bahan itti fakkaachaa jira. Keessumaa dipireeshinii yookiin immoo dhiphinaan viidiyoowwan gaggabaaboo tiiktookii fi yuutiyuubii ilaaluutiin sammuun isaanii umurii xiqqoodhaan faayidaan ala ta'aa kan jiran tokko lama miti. Baay'een keenya toora sooshaal miidiyaa kan nuti fayyadamnu bashannanuuf qofa. Viidiyoowwan gaggabaaboon ergaan isaaniis gaggabaabaa ta'an nu bashannansiisan yeroo baay'atan sammuu keenya keessatti dipireeshinii yookiin immoo mukaa'uu guddaa uumuun akka nuti dandeenye hojii gara biraa hin dalagne sa'aatii hedduu otoo nutti hin beekamiin akka nuti fayyadamnuuf dhiibbaa guddaa nurratti uumu. Bashannanuun waan gaarii ta'e otoo jiru haa ta'uutii garuu bashannanuun qofti booddee dhibee nutti ta'a. Sababa kanaaf viidiyoowwan barreeffamawwan dheeraa barnoota qaban ergaa dabarsan hordofaa dhaggeeffadhaan dhaamsa qophii Oromiyaatu yuunifoor guyyaa har'aati. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophiin guyyaa har'aa yoo isinitti tole laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun akkana jajjabeessitan kabajaan isinin gaafadha. Biyya keessa teessanii gara biyya hambaatti yookiin immoo biyya hambaa keessa teessanii gara biyyaatti bilisaan bilbilachuu feetan appilikeeshinii moobaayilii kanaaf isin fayyadu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun ammuma daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eeg. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegata. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa